Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha irras barnoota haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti kan waliin ilaallu akkaataa iimeelii keenya irraa footoo yookaan immoo piroofaayilii keenya akkamiin akka irraa jijjiirannu isin agarsiisa. Step by step jechuudha. Footoo iimeelii keenya irraa jijjiirrachuudhaaf jalqaba aappii iimeelii keenya ni seenna. Aappii iimeelii keenya kallattumaan yeroo seennu iimeelii keenya haala kanaan nuuf bana. Erga haala kanaan nuuf banee akkuma agartan loogoo gama gubbaa irratti footoon tiyya hin jirtu. Maqaan awutomaatikaalii qubeen naaf kannee jechuudha. Kana jijjiirrachuudhaaf akkamiin godhaa jalqaba irratti loogoo gama mirgaa argamtu kana isa diimtuu tana ni cuqaasa. Yeroon loogoo cuqaasu haala kanaan naaf fidaa amma isa mana jiru akkaawuntii jiru kana isa gama jalaa irratti argamu kana ni filadha. Haala kanaan ergan fudhadhee keessa iimeelii kiyyaa haala kanaan naaf bana. Amma maaliin godhaa personal info jiru kana haala kanaan personal information jechuudha. Haala kanaan ni filadha. Personal information yeroo fudhadhu kun haala kanaan naaf fide jechuudha. Kun akkuma agartan loogoon kiyya isa diimaa kaameeraa qabu kanadha. Kana ni cuqaasa jechuudha. Yeroon kallattumaan loogoo kana cuqaasu kallattumaan gara footoo jijjiiruutti ni dabarsa. Kun akkuma agartan qubee jalqaba maqaa kiyyaa yookaan kan qabu awutomaatikaalii kan naaf kannee jechuudha. Kana jijjiiruudhaaf ammoo isa add your profile picture kan jiru isa jalaa irratti argamu kana ni filanna. Add profile picture yeroo fudhannu haala lama nuuf fida. Kun akkuma agartan footoolee ni iimeela keenyatti awutomaatikaalii nuuf kannu jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan godhachuu ni dandeessu yoo barbaadan yookaan ammoo device picture jiru kana ni filattu. Erga haala kanaan device picture filannee kun akkuma agartan isa magariisa kan filannaa sana booda faayilii keenya ni filannaa jechuudha. Faayilii keenya haala kanaan yeroo filannu kallattumaan gara keessa imeejii keenya yookaan ammoo footoolee bilbila keenyaa keessatti nu dabarsa. Kun akkuma agartan footoo teessan tan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf an takka filadhee asirratti isin agarsiisa. Kun isa jalqabaa kana yeroo filadhu haala kanaan footoon tiyya upload naatoo jirti. Amma saayizii isaa kana crop godhee yookaan ammoo zoom godhee qiyaasa isaatti ni sirreeffadha jechuudha. Kun akkuma agartan fuulli kun akka mul'atutti godha. Amma kallattumaan isa next jiru kana yeroo cuqaafnu kallattumaan gama kanatti nu fida. Ammas isa save your profile picture jiru kana kallattumaan ni filanna. Erga save boonee booda haala lamaan kana nu fida. Isa remove jiru fi akkasumas isa change nan jiru. Footoo yoo isin taane asii remove godhuu dandeessu akkasumas jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Amma mee haala kanaan ergaan footoo jijjiiree duraan akkana ture amma yeroo refresh godhu gama footoo kiyyannaaf deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Viidiyoon kun immoo akkaataa iimeelitti banattan isin